Akkam jirtu deeggartoota maatii chaanaala keenyaa. Har'a teekinooloojii isa biraa qabadee dhufee jira. Teekinooloojiin kun appilikeeshinuma salphaa ta'e wanti garuu waan isaa baay'ee guddaa ta'e tokkoon isin barsiisuudhaaf irra baay'een keenya bilbila qaalii birrii mi'aa ta'e kana qabannee deemuu malee bilbila keenya teekinooloojii isa faana deemu wajjin fayyadamaa hin jirru jechuu barbaadeeti. Deebi'ee warreen sooshaal miidiyaa garaagaraa kanneen akka yuutuubii irratti viidiyoo garaagaraa gadhiistuudhaaf yaaltu bifatti viidiyoo miksiitti godhu jechuudha. Miksii godha appilikeeshinii kun viidiyoo miksii godhuun akkuma beekamu istiidiyoo keessa teessuma illee danda'amu ture duraan. Amma garuu salphatti appilikeeshinii inshuutii jedhamu fayyadamuudhaan viidiyoo miksii godhuun akka danda'amu isin agarsiisuu barbaada. Bifa itti miksii goonus asumatti isiniin agarsiisa. Bilbila maratti isin keessa gara bilbila kootti isin dabarsa. Itti aansuun warri chaanaala kanaaf haaraa taatan hundi keessan sabiskiraayib, laayik, sheer godhuudhaan maatii chaanaala keenyaa ta'aadha. Sabiskiraayib godhuudhaan haa wal deeggarru. Teekinooloojiidhaan biitti addunyaan deemaa jirti. Wal deeggaruun keenya nurraa eegamaa jechaadha. Inni biraa appilikeeshinii viidiyoo reekoorder AP'dha. Akkuma argitan kanatti viidiyoo reekoorder AP haalatti aanu kanatti isin agarsiifna. Subscribe, like, share godhuun dagatinaa isin jedha. Waa hedduu waliin barana jedhee yaada haa wal deeggarru hin dagatinaa isin jedha. Inshuutiin kun amma iskiriinatti argaa jirtan kanadha. Viidiyoolee garaagaraa miksii godhuudhaaf nu fayyada. Istiidiyoo osoo hin dhaqne asumatti kun bilbila keenya irratti viidiyoo miksii godhuun ni danda'ameera. Inshuutii jedhama. Inshuutii kana fayyadamuudhaan gara wantiilee garaagaraa fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf aktiviitiin isa keessa jiru baay'eedha. Inshuutii isa argannee jettan Google Play Store irra search gootanii argachuun ni danda'ama salphatti jecha. Amma gareessatti dabarraa viidiyoo kan jedhu kana tuqnee viidiyoo kana keessaa new kan jedhu irratti tuqna. Kana booda deebinee viidiyoo asirra jiran kana himaarratti jechuudha filanna. Viidiyoolee silaaf miksii wal godhuu barbaannu san asirraa filanna jechuudha kanatti. Haguu barbaanne filannaa isa keessaa filatamaa hanga filanne qofa kilik adii goone. Kana booda wanti aktiviitii garaagaraa bifa itti edit goonu waan hundi jira. Fakkeenyaaf saayizii fi yookaan sheeppii bifa kan yuutuubii yoo barbaanne kanatti jira. Kan tiiktookii yoo barbaanne kanatti jira. Akkanumatti instaagiraamaafis jira. Feesbuukaas waa hundi akkasumatti gara fayyadamu saayizii isaa akkaataa simataa haala walmadaalaa ta'een fudhachuu dandeenya jechaadha. Viidiyoo kana aktiviitii baay'ee jira. Hanga muraasa isin agarsiifne jenneeti malee. Aktiviitiilee isaa asirraa kan hunda fayyadamu viidiyoo keenya bareechinee bifa addaatti sooshaal miidiyaa kanneen akka yuutuubii fa'aa irratti gadhiisuudhaaf baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Teekstillee akkasumatti kun bifa kanaan teekstii fa'aa irra galchinee teekstii akkanatti iddoo isa jijjiirree bakka barbaanne keenye seef godhuu dandeenya. Muuziqaallee duubaan goonee jechuudha waa hedduu gochuu dandeenya. Inni biraa ammas piriikatiidha bifa kanatti piriikat goonee viidiyoo keenya xiqqeessuu dandeenya hanga saayizii barbaanne. Viidiyoo biraallee buufnee fiilmii as ta'u iddoo barbaachisummaa qabu nuti intarestiidhaan keessaa filannee gadhiisuu dandeenya jecha. Bifa kanatti jechaadha. Waa hedduudha faayidaa qaba. Kana booda isa barbaanne saayizii barbaanne seef goone keessaa bu'uudha jechuudha. Kana faayidaa isaa guddaan seef gootan xinno turuu danda'a. Obsaan eeggattee wanta barbaachisaa waan gadhiisuuf jecha akkasitti seef gizee gootee booda sheer achumaan daariitti sheer godhuu dandeessaa yookaan suutuma deemtee instaal gootee wanti sooshaal miidiyaa irratti gadhiisuu ni danda'ama. Kana fakkaataa jechaadha. Viidiyoo reekoorder asirratti argitan kanadha jechaadha. Viidiyoo reekoorder aappii eessarraa argannaa yoo jettan viidiyoo reekoorder aappiin Google Play Store irraa hin jira. Google Play Store irraa instaal godhuu dandeessanii kan biraa naayin aappii irraa daawunloodii godhuu dandeessanii garuu Google Play Store irratti baay'ee filatamaadha. Sababni isaa naayin aappiin appilikeeshinoota baay'ee si dogoggorsiisu appilikeeshinoota baay'ee sobaa fi kitaabaan baay'ee itti baay'atu Play Store irratti daawunloodii godhuu dandeessu. Appilikeeshiniin kun faayidaan isaa maali yoo jettan faayidaa guddaa kanuma akkuma isin jedhetti aktiviitii ati iskiriina keetii irratti hojjechaa jirtu bilbiluma kee jechuudha. Bilbila irratti iskiriina bilbila irratti hojjechaa jiru kana riikaardi gootee viidiyoo isarratti qopheessite jechuudha. Aktiviitiin kun bifa viidiyootiin mul'ata. Akkuma ammaa
godhati application gande keessa seentee waa'ee duruu dandeessaa. Fakkeenyaaf kun viidiyoolee nama dura isaan hojjedhe jiru jechuudha. Riikardii godhee jirudha. Application kana isa akkuma jennetti wantoota garaagaraa setting isaa keessa seentee sirreessuun ni danda'ama. Setting isaa kana video orientation jedha. Video resolution quality isaa jechuudha. Video quality asumatti setting isaa online yoo tajaajila garaagaraa online irra yoo tajaajila garaagaraa sirreessuu dandeessaa jechuudha. Amma waan offline ani riikardii godhaa jira waan ta'eef waa hunda seenuu hin dandeenyu. Application baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu warreen social media irratti kan akka YouTube irratti viidiyoo garaagaraa gadhiisuuf baay'ee barbaachisummaa qaba. Yoo viidiyoon kun sitti tole like share godhuun dagatinaan isin jedha buleeyyoon koo.